Akka moltan kun oduu Afrikaa daqiiqa tokkooti. Lammiiwwan Afrikaa baay'een vaayirasii koronaa dheeffuuf magaalota gadhiisanii gara baadiyyaa galaati jiran. Afrikaa kibbaa weerara vaayirasii koronaa xinneessuuf biyyattii guutummaan guututti cufuudha. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa erga murteessanii booda namoonni dafanii gara qe'ee ofii deebi'aati jiran. Chad Boko Haram haleellaa seenaa biyyattii keessatti hammaataa jedhame geggeesseen loltoota mootummaa gara 100 ta'an ajjeesuu Pireezidaant Idris Deebii dubbataniiru. Maali? Hoogganaan paartii mormituu beekamaan Somaaliyaa Siisee fi miseensonni paartii isaanii 11 biyyattii naannoo jihaadistoonni itti baay'atanitti yeroo duulana filadhaa geggeessan butamanii as buuteen isaanii dhabameera. Hoogganaan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Tawalda Gabramaariyaam dhiibbaa vaayirasiin koronaa industirii balalii irratti gahe jalaa dandamachuudhaaf dhaabbatichi hojii kaargoo hookanis meeshaa deddeebisuu irratti xiyyeeffachuuf murteesseeraa jedhanii anarraa kanumaa ani Tigisti Gammeetii nagahan.